gargaarsa deeggarsa lammiidhaa iyyaa walillaasa deebisaa baadiyyaa innasiin inni bara deeggarsa wanqaabu gargaarsa deeggarsa lammiidhaa iyyaa walillaasa deebisaa ijoollee akkaatiyyaa tannaa dhagasaanii ijoollee takka jira tannaa akkaatessaanii uffata qaban ammas walnyaatanii isin dirmadhaa kaudaa'immanii isin dirmadhaa kaudaa'immanii deeggarsa wanqaabu gargaarsa deeggarsa lammiidhaa iyyaa walillaasa deebisaa barsiisaa hanga dandeessuudha hojjoofi meeshaalee dattiin taphataanii milkiidha fakkaatti dhammaarana duuni rabbi siin gargaaraa yookaan gargaartaanii rabbi siin gargaaraa yookaan gargaartaanii tumsaa wanqaabu gargaarsa deeggarsa lammiidhaa iyyaa walillaasa deebisaa barsiisaa yaa abbaa ilmaanii ni beeytaa ilmootee yaa haadha ilmaanii tanchiinii buugartee roobaaf caamaa martii mee alla naannoo kana jiru akkam ture maal irraa nu ibsite akkami jirtan bishaanoo kan fakkaata bishaan ammaa waan ijoolleen tun afaan dhugduu qabu dhabnee akka ciciisu jirti waan takka dhabnee tattaa'u jirti ijoollee waan afaan dhugduu qoonqoonis beeyladaan dhumtee tajirurra hin jiru dhumarra jirra yoo maka qottan na hirtan hangam takka gee ooyiruun bira dheengaddarra asti fitti hin jennu akkanuma qottanii teessi akkanuma qonnee teessi sanyii lafatti itti finnee duraan hangam takka maal isinii dhalti lafti dachiin waan baay'attu dhalti gaa barbare irraa loowzi irraa midhaa bishiqqoolla irraa bishingarraa waa marta dhalti amma akkami jiraachuu jirtan amma gaarabbumaan nu jiraachisu jirra waan qabeenya irraa waan takka waan qabnu qabu takka horii qoonqoo fixee harrellee qoonqoo nu duraa fixe horii keessaa akka du'e ni jira inni jira ni dhume kiyyaa'u abbaa meeqa dhume gurroon afur waraashiin qindii harreen takka eessa du'an ta dhumte qarruma sana dhumte gaxoofanii qoonqoon fixe taanu noo fideetiin ammaan tanaa asii qaqalloon kuftee ciifti rabbiin ijoollee meeqa qabdati saddeet abbaa manaatti bina malee saddeet eessa jira abbaan manaa abbaan malaa fuuli kute irraa nin dalagadha jeetiin eega ilmaanitti waa barbaadde jee kute sumaa ijoollee keessa jira inshallah rabbi sana gargaara abshira qoy imboyin umaati miti abshira mee ala keessa jirtan irraa maal nu ibsitan imboyin umaati miti yommiyee imboyin rabbi jira inshallah imboyin umaati miti mee waan takka takka maal nu ibsita akkami haalli jiruu keessanii yeroon qabnu dhumu jirra yeroon qabnu yeroon tana utaate wanni qabnu nurraa dhumte waan qabnu imboyin inshallah umaati miti mee ma akkaataa jiruu keessanii irraa maal nu ibsitame waan ibsuun beekoo lakkeen waan jiruun qabnu namni dhume waan jiruun qabu horiin qabdaati gaaf dura as dura du'e ni jira kee namni horiin ni dhume meeqa dhume horiin kee kudhan faani kee haa dhume hundinuu du'an takkaara kon beelaa akka ammas mudatu kan simultee beeyti ngarreewu mandura waa'ee nyaatatti qoonqoo irratti takkaara akkanan qabdu rakkanne duraan ka ni dandeessan turta eega arrammoo waan qabnu boruun milkoonne dachi deebifne shanyiini binne xaa'ooni binne horiin gaawwanni boruu qabnu leen duraa dhume waan takka hin qabnu mukkamatti taa'u jira bishaan illee waraabbachuu dadhabne bishaan asirraa hangam takka fagaata
nagaa fagoodha Harreen deemtanii galabde. Harreen sun waaftee haroon duutee harreen hin jirtu Harreen qabda tureetti tura. Harree waraabbatanii bishaan duraan. Amma harreen jirti. amma harreen qalloo takka malee toonni duute Beelumaa fite harree tanuuti. beelumaa bite waan takka hin jirtu gaa dallan sun rabbumarraa taate Khairumaaf inshallah. Rabbiin isin gargaara rabbi jedhe. Abshiruu ummatii. Jazakumullah. Tumsa wangkau gargasa, degar salam nida, iya walilasa, debisa usisa, alami tumsa wangkau gargasa, degar salam nida, iya walilasa, debisa usisa. Jolle akatia, tanna dagasani, jolle dakagira. Tanaka desani ufata aban amma swanyatani isini dirmada kadaimani isini dirmada kadaimani alani fintusa wa kamgargasa degasalam nida iya walilasa debisa usisa wangal denge sunda Agadi sanin tifatte da mana yo ja ankara namu go ka diya tanatti abarbe ya ararge ta midani da asifi bordodde sabot san midanin amma abar biye tana kofa miki abati shandura fajasan midana sai sabbi jira ya pas jala bade asma biye ni bita ilmo gabarin rabbu ma ta nafan gara gai so midan mana jolin ga furte roba jama marti isani ki bunnote bornu taw gogoje ajima gogogela arra isan tate enu tu dirmata rakko mugara fakata wo mai shi fakata angam mu dirmata kamera ngarsisu kamera waka yete sani ammo gimmi da yake mafi asumara da fada gadi gora walilla mandi girenya tu rokatu tigira anna narfade ermi nalarra bordi daniho ala madara ya playa ya afira amba wanabite anna daktara amba wanabite anna daktara alani fintusa wa kamgargasa degasalam nida iya walilasa debisa usisa ya abba ilmani ni baita ilmote ya hada ilmani tanchini bugarte roba chama marti isani tibute bornu taw mala arra isan tate entu dirmata yo ati chaljete entu dirmata yo ati chaljete alami fintusa wan kabun gargasa digarsalam ina iya walilasa debisa usisa akadai mati nuan marafana latako gudanne senagal vesina gawai didustes ingar turakina afoyo furate amiran vifkanna afoyo furate amiran vifkanna alani fintusa Tumsa wangkau gargasa degar salam nida iya walilasa debisa usisa alani fintusa wangkau gargasa degar salam nida iya walilasa debisa usisa jolle akatia tanna dagasani jolle dakagira tanaka desani ufata aban
أما سوانياتاني إذن الدرمادا كودايماني إذن الدرمادا كودايماني أنني في توسا وقام برقاسا يكسلم إلى يا وللاسا بيبيسا وسيسا مانغدن كسودا أدوما كوداني وجوهي نشاري تتنتا بداني ميكيدا بكاتي تمارنا توني Gandara katekala tulo kawenya taburani. Boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku refu sini di dabar satu hori du e singar sifne ture. Kono hori lu bunjuru khadu ade fu je hori khulla. Hori len khanne ni sin agar tankon. Kono wari de ma juru jara khenya kana. Sifi dubartino. Bak amai sedem tan. Kara anak dulu. Kana milan anak tulo detan. Ispalti dabartani mo. Dabarre nawa bakatida nungko namna kayaknya anak kiru aki angga gurguran wanya. Sima kilometer bakadim tara kilometer dibba 1 kilometer dibba diatu buleyan. La fakarat tu mana kayaknya itu dah. Di mani sirra angga ana me gamala tung godina sokot diati. La fadila kana di mani buri sani guru tele kana buri jala di mana. Singki warar katong kuta cawan daban isa kana di mani. Ummata hangari fu sani fu ati kasar kawa kabanno dufne busle demu jirra. Nanti kara kami juga mana kayaknya le wanar kaki. Haram itu nih. Tapi punya mana wana kara jiru war ketemu le ya kara akina itu dah kaki. Itu mana itu wanda kana. Ada Sekali nol udah. Mereka anta member namni gaggabe amma khasuki ka buka dukana ka buka kabenya ka bulla nakati ka batu dabe. Dana manne ya ku wa ka buz wa ka bunimbo. Amma isna fadilatan achra hadan milan asgi sani Milan hagana tanawul sini ya famous. Wadi ati gana ori nammas numa duma bilahi dum ro amana bituta ta gurguranne. Dimma kamala ka Ega rakat we chandra wala godani gurgutan naganya namma kasu jirta haga jirta ori samu. Nagaden gutun amma ana tullo tira gutun hargen batu cinan asan asdo gutun magala jar. Makina nori reddu kala ka magala Ha ori guru fasda Gutu wala imde asyo Ya ummata keenya waa dhufanii horii naggadachuu qofaa miti ummata biraa dhaabbannu rakkoon arraantana asii malee bakka boru geessu hin beeynu rabbi isinirraa haa kaasu rabbi nagaa isin haa godhu nagaa ganda keessatti isin haa deebisu hin leen ummata dalagatuuti dalagaa teessan irratti rabbi ganda keessanitti lafa teessan irratti rabbi roobaan nagaan riskiidha rabbi isin haa deebisu rooba yoo hambisu taate illee rabbiin ta roobarra jabduu hedduu qaba tarra bareedduu rabbi isin haa kennu rabbi isin haa milkeessu nagaan nu ta'a. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبليين إسلاما قبجمو جالن خين ينجينو قبدني بكي أمان تنجيرو بوكي بدو جلتي يعني تيفير أسفقاني يتودا خراغالا دي مجرى أمتا ركاتيسان لالي أكي اتديني في أكي اتقال دو أدى دبين أكا نجيتين تاتو Arka waka dhageetiin taatu namni dhagee fi arke waa tokko miti mee fakkeenyaan isiniitu amma bakki jiru tuni akka silaa aadaa duriitti ilaa asitti bonni dhahee jira bakka amma jiru sanatti jechuudha. Haroon tuni haroo bishaaniif qotan amatatti aadaa biyya tanatti amma masgida Jamal Khajaan san amma dura masgida uummatatti lallabnee ijaarre san jala dhiyaannee naannoo tan. Arshikum dibba lama wahin qotan harotan guzarat dhufee nama qotan wanni qotaniif durumaawu biyya tana lafti isaanii bareedduu hawa magarsiitu malee rakkoo bishaanii qabanii bishaan isaanii loon isaanii amataa fi amata jidduu naannawa haroon akkana qotaniiti biyya karaa itti meeysanii bishaan akka amma agarru tana haroo tana laa yoo gartan laallayyaa keessa jira. Mitira kudhanin ta'u achirraa ammaas. Mitira kudhanin ta'a. Achirraa kaasee maangasiitti asiinis yaa birani raawwu bakki minuutu keessa irra ture. Mitira kudhan gaafa gaatu. Abbaan fedhe odoo guutamtee ilaachi guutamtee jiraatte. Abbaan fedhe bakka tara seeruu danda'u. Amma sadi roobne. Amma yeroon tun ganname yeroo haroon isaanii guutuuti amma haroo sanatti naa jaman silaa akka aadaatti. Ammoo amma gannaanii akkana.
ganna amma yeroon jirutu yeroo isaan silaa bishaan itti ol kaayyanna jedhanii qotataniif sun ammaa fi rooba rabbii hattee eeggatanii haroon jamaal tajenne sun gaafa san keessatti gaafa nuti deenne sun qarshii 70 warri karaa deemu kun doozarri warri kan sanii oli qota karaa oduu dalaganii waan tana boo masgidaa fi barbaade kuno barca hangaranii kan qotaa jeeni je itti seenanii naa qotan je guddoo gaasun tanarra yoo rabbitti dhumee sebeenne lalla guddoodha wanni sun hoggaa nuti dheeynu gaafi nuti dheeynu bonaa beeka masgida eebisu gaafi dheeynu bonaani seenuu sodaanne laa itti gadhiyaachuu sodaatta akkanatti ilaa oliititti ol dhiyaatee jiru hoggaan fi dhiyaatee isin dhumuu dhiyaatte roobni gubbaan itti roobe bituun akka jiraatti amma lafa kanaatiin turee jiran cinaaksan lafa jaan cinaaksanis akkan haroo kanaa tana qabanii wanna giddibii janii bakka bakkatti kanatti hoggatti qodeemti giddibii garta hoggatti qodeemti bishaan waan hin qabne jecha qotaniituma roobni kun gamanaatti roobee hogga guute amata guutu odorraan dhumne tutti dhufeetuma horiin dhugee gala ganamuu dhugee maal ja'a re'een isaanii dhuydi huccuutti miiccatan maal ja'an hoggaanii fi bonni dhumee ganni seene haaree guutama amma akkaataa biitituun itti jirtu asumarra dhaabbatanii madaaluu danda'an amma midhaan ama sadii dura oomishatanis ka bishaan silaa amata biitii guutuun itti fayyadamtu akkanaa jechuudha midhaan akkam ta'ee jira namni akkam ta'ee jira loon akkam ta'ee jira re'een akkam ta'ee jirti akkuma isin garsiifne sanii duba namni rabbiin itti tolchi bakki itti asirra rakkoo fi itti furan hin jirtu ati ka abbaa keetii sadaqachuu feetu ka ummaa keetii sadaqachuu feetu ka ilmoo rabbiirraa barbaadu yaa rabbii kiyya awwaaniin qabu bakka sanattiin ummata san beela san biraan ga'edhaati ati rakkoo tana naafuu rija'aati waan rabbii biratti dhukatanii hisaabbatan godhadhaati sanuu sadaqaan ammaan tana itti amma taatiin jirtu laal warra akka keenyaa halallabu kana garabuma nu raaqee bolu kanaan nu dura mul'ata malee ganda jiru amma kan nuti himnu kun jechuudha akkaawuntitti ergitaati achumaay manuma bira taa'ee kanoo feesbuuka laaqu darar godhee qarshii kun dhibba dabarse maal dabarse namni sammuu achi booda rabbi dabarse gaayettee itti himatta jechuudha rabbiin rakkoo teessirraa hafuru rabbiin beela aalii ollaa ta'e dhaloota keetirraa rabbi beelaa fi rakkoo jireenyaa rabbi isinirraa haa qabu rakkoo ta'e ta'ati kophaa beektu sanillee rabbi isinirraa haa qabu mee tokko dheedee qe'een fixu gaa'ee ani kophaatti jette afarteetiin jira goggogaa jira بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم جرى خينيا وبرامي براتي من أنواعه وان مرة هذا ما جروكون وان تكا فيلم هذا لقودا نمني دلقات أبنية كانوا دلقات أبنية حقيقة والله ونقول ركور أما أزجوت تكون دوبة ركو بيلان نمجد ركو بشانين نمجد أما هارون تكيسة يقول هارون سلامة كما تنجس جو هارون سلامة تنامني بكتنا تا أمالي اتدياتي سودات يجو راساسي يرو غنا يرو هورفان أسمع كنوا متر واتكو تقول جانه بيشان دبرو نمتندي كمان سا والله أكون في رودلقا أسمع كنوا هورفان مكينة سوسو ددرني juga نو مكانا أمالي أكمل جلار راياد أسمع كنوا ربنا كانت ديلو أنا وانو كنولالو ما في ربي سبحانه وتعالى واي بيشان يوفلني بيشان أنت إسلام أكيد إذا جالتم صدقة جنبي بحال السلام صدقة جنبي صدقة بيشان صدقة بيشان جبدو أكم صدقة كرتين يا رادس سبشان تلجن لأنه جر والقى واني بيشاني جرات رفاه لفا باسني جراتو باتمو مكينة بيشان فيون بكا بيشان بكا بيشان وركز جرا أشرا ورابيو أشرا فدافي ديمته وان هجو دلجي أنا نانو سومالي تكاي شكلك راجي جاهنا نجيك ديمن والدي وجودا خلا خرر بوروني ummanni kanatti gartee mootummaan isaan makiinaa qopheesse har'a nama kan ummatan naqanii ummanni itti dhufee itti waraabbatee deeman jechuudha. Yoo lafa jala hin jiraanne lafa gubbaa deemee dhufuu danda'a jechuudha. Wanni namaa fidu makiinaa fida. Eela kanaa haa gartee biyyeen jalaa dhuguu kan osoo hin taane haa miikaa oomishanii jiru. Qotanii miikaa oomishanii achiin roottoon achiin naqanii makiinaa garagalchaniif
ummata kanarraa achiisuun harka tokko waan qabaniif kan gargaaraadha. Harka kaaniidha. Rahmatu rabbiitu boolla darbuutu malee eenyu guddisa. Tokko guddisa rahmata rabbiitu. Wallaahi haga rahmanni rabbii hoggaa ati fiddee itti neeyit. Dhugee fidhe doozara tokko amma bara ijaban hanga nuti haasoo hin qaranii fidhe. Inna rahmati wasi'at kulla shay. Rahmanni rabbii akka bal'aa ta'e asumarraa agarsiisu. Ilmi baafatee bakka kana guutuu hin danda'u jechuudha. Haa ta'u garuu walirraa salphisuu Jaydarii maqmaasa tokko fidaa oola gidee nama beeleef liqimsaa takkaatu dawaadha jedha. Haquufeef ammoo liqimsuma takkaatu baadha jedhama. Nyaata quuftee liqimsuma takka bar booka isaa fuudha. Ammoo danda'u itti ba'a jechuudha. Kanaaf amma wal dhaqqabula liqimsaa takkatti dawaasanii wal dhaqqabula bishaanii kan sadaqatu barbaadu afdalu sadaqa nyaata kan nyaachisuu barbaadu أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون الجنة بالسلام كان يا النبي صلى الله عليه وسلم لا نياتا نياتشيس نما نياتشيسون نجيان جنة نما جيسون نياتا نياتشيسون تنظم وان جبتو بئسة الدجيع جنة صلى الله عليه وسلم بروان بيلتون هم طولال سيج إيستو سيوجي إيستي خاتو سيوجي خات ديم تسيوجي ديم تيتو سيوجي ديم سنديف تيوجي مولومان أكبيلا هم تيوجي أنا أبو bintu dubbii jabduudha meena moo harka waan jiru waan jechuu barbaadna jaartii tokko jaarsi dhugaa lolee ni beekama qabee jaar nama qabdu wallee jabduudha isaa lafaan dhoyte beekama dhugaa lafaan dhoyte dubbiin isa dhibbee gaa jaartiin kuffistee qabuutu walaa gahee haa ta'u gizeen taphaa taphaa narraa ta'ee jedhee amma gizeen taphaa taphaa ummata keenya amma daratti jiru gurraatti laal gurraatti irraa jechuun jira takka durraa akkanumatti jennoo san taane durillee numa jenna xaarraan tanaa agarreetu ammoo gurraatti dandamattu saree dhootii jaa wanni aanaa kana keessa callisee taa'u dandamata dhabdee callisee fudhate nama waa danda'u sana namni hin jiru eenyu dandamata sana nama danda'utu iyya taa'uu lakka bari yaa'ee nama ganda deebisu nu gara dalagaa nu gooti waa bee galee jaan namni ka jirutti hunu asii bagatee haan dhumee ganda haan hunu fira barbaada haan kuulii dalagata ilmaan lafa ganda qanii anamma waan isin hin jiru matuma keessaniif jecha ummata kanaaf illee matuma keessaniif jecha itti hundinuu waan dandeenyu nuti anis ta'e najjaashis obboleeyyan kiyya keessan argitan kun ijoolleen teenya badhaasaa fi eenyu gaafa isa kanuma gara ijoolleen teenya tun wanta nu dhabneeti hawaasni keenya kun laallu garee inni gumaachii nuti godhuu dandeenyu kun akka isinitti godhu jiru nutis waan dandeenyu godhu atis waan dandeessu mana keetaa dalagacha waan dandeessu waan dandeessu kun godhuun uuma dandeessu kana godhuun hawaasa kana ceesisuu danda'a wal ceesisuu danda'uu dandeessu kanaaf bakka feete jiraatu alama kana keessa bakka feete tokkoffaa rabbii kee bira waa lammaffaa nama uummateettii fi gizee hedduu lammiitii jechaa wallu san hanga bitakka akka dhugaa yeroo kana sadaffaa yoo namummaa isa keessa jiraatu ati lammii kanalleen ta'ee yoo feete nama feetellee ta'e namni asitti jeelee kun lammii ta'e qofa lammii adda addaa fedhallee ta'e yoo nama ta'e namni waliif hadu namaatu turre akka jaan kabbiisaa rakka nama gammadee waggaa jaan kabbiisaa gammada yoo namummaan dhugaata akkasiisan keessa jiraatte uummata kanaaf waan dandeessudha waan takka dandeessu waan takka hanga dandeenyu haalatti waa gootanii isiniif dhiyeessina hedduu garaan nu badee jira waan jennu wallaallee wanni godhuu dandeenyutu tana sagalee taana dhaamsi biraa kanneen dhaammachuuf godhu artistoonni keenya warreen aktivistoota jedhanis amma aktivistoonni sooshaal miidiyaa kanarratti tiiktook irratti addunyaa tana dhukkee kaasaa jirtu akkasuma aktivistoonni feesbuuk irratti yuutuuba irratti beekamtii gurguddaa rabbisinii kana yeroon dalagatta yeroo kanaati yeroon hawaasa keessaniif waa dalaytan yeroon itti viiwara hedduullee argachuu dandeessan waan akkanaati hatta yoo viiwara barbaaddan hawaasa keetiif dalagi rabbiin gizee garii fidee assaayimantii nama kanna assaayimantii isinii kannee jira nutilleen assaayimantii isinii kannamte gama keessanitti dabarsinee jirra dalagi hawaasa keeti
iyya hawaasa keeti. Aanaa laallee kana qofaa miti aanaalee hedduu keessatti hawaasni keenya akkana beelee jira. Aanaalee hunda naannawni hatta naannawni alitti irra diroo maal fakkaata jii qoratu. Sa'a hanga kana hawaasa keenyaa ceessinoo siin janna galatoo. Bareeda afixan isaan jaan kana osoo neefitti hojjenne hundi gahaa argeeti jaalatta. Jaan kan ta'in takka ta'in jootee achitti arge. Ijoollee xiqqoo taatu daa'imni quraana ba'attee hundi isaanii mucaa xiqqoo tokko waraabee ture. Amata shan kana jaalee jabaate mucaan juuzii quraana juuzii afuriin qara'u jira naan jee. Gullaalee baay'ee xiqqishaadha mucaan sun. Beeltii aqiida nama jijjiirsi. Uummanni kun hedduun isaanii namni as jiru musliima. Biyya kana keessa waan nama ajaa'ibsiisu keessatti waan itti ilaaltu. Ammaa isa rakkoo reefu waa'ee bishaanii kaasisan bishaan jarkaana tokko amma wanni namni wanni osoo hin dandeenye wanni namni sabbaruu hin dandeenye beelarrallee wanni isaan haalanii matan rakkoo bishaaniitti takka baranaa manguddoon ta'ellee ni mudannee jaan. Rakkoon bishaanii jarkaana tokko asi 70 bitu jirraa jaan. Amma agarsiis baashee jarkaana akkasitti dhibba duraan 70 fayyadamu turani amma dhibbaa fi wayitti jarkaana tokko bishaan fayyadaman aanaa fi ati amma uummanni kun ni salaataa bishaan itti huduwata bishaan itti dhuguu barbaada beeladaan bishaan hin malee jiraattu karaa kanarra hoggaan fi yaanusan horiilee asii ganaa huunoo aanaa xulloo hirna galchuudhaaf deemna isiniin jaanii isinitti himan kana yoo laaltan horiin kun bishaan dhabee qoonqoo dhabee karaa kanarra halkan dhiyaa bulaa waan fe'atu hin qabu miilaan uummanni kun karaa dheeraa nuti ammaan tana makiinaadhaan akkanatti lubbuu as nu geessee ammoo hunoo ganaadhaa arbaa hin geenye arbaa fi waan hedduu jirra. Rakkoon akkanaa kan nurra jirti. Amma uummanni kun miilaan karaa dheeraa kana kanatti imalee godaanee biyya gadhiisee araddoon lama mata waan akkanumaa namni keessa hin jirre itti bobbaa'anii harkan araddaa 20 fi jaamoo akkana 24 uumamaan qabna jiran san keessaa lama tasumaa hin jirtu jedhanii jiran. Wanni kun waan akkanatti laayyoo laalanii akkanatti tajaajilanii miti. Namni hundi dandeettii waan qabuun rabbi kadhachuu danda'u rabbi isaa kadhatee hawaa harkaan qabu. Yaa hawaa harkaa qabu yoo beeketti hawaa harkaa qabu ammoo uummata kana gallaate sa'aan nuti qoonqoo nyaannee garaa guuttannee waan daajechina godhu itti barbaannee baabbilee fi tuuriin ofirraa daajechina godhu jirrutti uummanni waan liqimsee takkitti beeladaaf godhuun itti barbaadu jiru sana keessatti akka daraa hin laafne wani laaftuu manaan hin baafne uummata kana jaallaallee waan jiru san oduurra harkaatu gaariidha. Harkaa sana garreet isin garsiifne jennee dhufne garree biyyee hunoo akkana jirtu. Taga nama kana nuti makiinaa gool deemnu horofaaf makiinaan karan nu deebi'u idee allayyaa nu sen jecha irra rakkachaa turre asoggaa gad dhufne ammoo goggoitu akkana agarru. Uummanni kun karam deemaa booda kan jiru san uummanni kun gandarraa godaanuuf deema. Uummanni kun akka qidaan jijjiirre akka biyya irraa kanarraan godaanne haala qabu. Yaaduma keessan gajjabeessuudhaaf amma yoo rabbi tasa kaasee uummanni kun islaama akka jirutti. Yoo tasa lafaa kaasee gareen takka tamaallaqa qabdu. Tamantaa biraatti hin deemtu. Raashina makiinuma akka tasaa biyya abba hodhan diriirsitee dhuftee asii buufte. Ganda kana buutu ni fudhatu. Kiifu mara garta gaafa. Gana as deebisuun beeka fitinaadha. Hoggasan ammoo naafisiis tokko ka rabbiin irraan gaafa. Uummata rakkatee amantii jijjiire ati isa jirta rabbi siin jechuurra arraan tana maallaqa kee baasi. Maallaqni irra rakkisha waan namni qabuuti. Rabbiin maallaqa kee keessa rabbi si haa tursiisu. Rabbi si haa nyaachisu. Hiriyaati meeqaa keessaa bira deemu jira. وبالله التوفيق السلام عليكم. سوف هذه بيدة اليوم خير من دجاجة الغد جاي. أرمنا قوم خم. كله تكتي أرات. كله أرنا ما تبى سنتودو. لكو أبورو جان. خسيك على سرج على جان. أرات كيشو كبد دربدو. واني بود. Kanaafuu inshallah waan takka waan jiru mijeessinaa haala jiru hundaa'u bakka itti waa quusattanii fi boollatti waa haraniif isiniif qopheessinaa gaariitiilee jirti wajjin waliigaltee goone inshallah waa qabaadha. Abbaan fi wal jaaree wanna jiru haa ofu nuti abbaan Miskin nyaachuu uummanni kun beela irraa bahu.